Misa tora sa'a saddeetii kan achi buttee affeerte. Kaza barcaa goora jettaani. Jimaa bareedaa kana bitee Abu Mizmaar kana jala keessaa birriin silaa daftee dhumtu torbaatii nama sadii mana mageettii taasii fuudhanii gadi hin bu'an dafteen irratti waan taateef hin affeertaa mirqaantee gileesiin jettee sa'aatii raachi oofte amma sa'aatiin deeme jetti isinuu yoo sii kennuun barbaannellee warra sodaaf sa'a dabarsee saa'illaa fi hin galtu. Qabatte jira jettam. Sa'aan deeme jetti bakka hiriyyaatii bira jira jedhanii jettaan. Isin waan kijibdee warra hin eeyyamsiifatti. Aduun gadhiisa miire eega eeyyamsiifattee booda bakka asii kennite isin sammoota suutuma qaqqabdee maal jettee suutuma osuma isin maal jettu akka taatee paantii irraa baaftee bira seenan san booda haga ganama gizee galtuutti ijaarsitee ittiin dittu. Ana mau ni rakot mali beita. Ani kabiya balik kana beka akal mata cisi ke yo arge jeru tamoro mata nayo chudo. Walin buna mai abo ragal gara baka nabira buli kasi berbata. Amin. Hara nabira buli ka abo si berbata. Ani wana kasi abo nama ani osoni kanan ini wana kasimu. Oh. Isinjat kalit. Tabatte ab tabara isinjat. Wani rakot amma na gorsa bare na gorsiti amma ngala sana kana inshallah. Baka anak akka beera guutuu waliin geettee nagaa teeffattu abdii qaba haala kanaan deemna. Inshallah amma bakka ingala amma galee wayita deebi'ee jedhe sitti hima. Gorsate kun galma ga'u sitti hima wayita deebi'ee jedhe. Ati akkamii akkana baratte atuu biyyaan baa waggaa meeqa turte? Anuu biyyuun baati si beeka ati akkamii akkana beeyte? Hin beeka amma kana akka waliigala Oromootitti mee kutaa nama jaraa beekamiya. Taarargee akkamitti akka namaa kennitu ta Arsii, ta Baalee, ta Jimmaa, ta Wallaggaa akka gandaatitti amala jara beekan wallahi. Maali yoo itti haasofte akka jarri itti kaafattee garaatti ilaaftu beeka ganda. Bahaadhiya jaraati wallahi lati. Wallahi waan taarikaati. Ani baarin beeku ani takkaa yoom kabiyya kana amma ani beeka sirriitti beeka wallahi. Kabiyya kana moo neelan kufa Oromoon tokkochi neelan kufa kabiyya kana dhugaa sitti himaani. Akka faaraa fakkaadhee ani badaara kabiyya kana dhugaa sitti hima. Garuu faranjiin short arsarii beetika. Zii kana yennaan kennu amma ta Oromootun duuteetuma baddee echi jettee faaraa wayiitii hagaatummaan akka taate keessa achi seentutti echi jettee kennitu. Hin saalfatti. Kabiyya kana akkasitti miti. Kabiyya kana dura akka taate tuquu qabda. Wannan godhuu qabda. Tachi godhuu qabda akka kaarabaan umala si qaba. Nee sin qabu. Akka taate gangalchitee tachi gochuu qabda. Walla bar in sodaadha kaani ani ka gangalchaa biyya kanatti ammoo waggaa meeqa siidhan beeyta bar rakkoodha. Hin jiru Itoophiyaatti. Biyya Itoophiyaatti. Gangalchaa keessa riski hin jirti Itoophiyaatti. Ta Itoophiyaatti. Wallahi waan taarikaati. Ummanni komentii jalatti hin qaanfata. Kiyya kunniin beektaa ummanni neela jiru kunniin. Amma yoom galuu heddaree? Amma hin turu lakki hin turu hin galaani yeroo hedduu gala. Hin turu bara amma waa'ee kanan dhufa jedhee sitti mee waa'ee kana tikeetti ni yaalaa gubatte kaayiroo dhufa jedhee. Eeshi. Egaa tikeetti waan maramurree jenni wanni yaalaa wannoo ta'ee jennaan dhaafee bara. Qaara achumaan na barsiiftaayu silaa qaamumaan na barsiiftaayu. Sitti mee maal kanarraa akkam miila addaasii qaba? Nee achumatti wannu achumatti tamaa wayii kaayiroo jirtu wayii bareeddu wayii hin barbaada beekta caaltu takka faallee. Caaltu amaan. Caaltu amaan jaalatte? Isin jaarsa qabdi? Hin beeku. Yaa caaltu amaan sanii mana barbaada maan barbaanne bannaate silaa argatte. Hin sodaadhe malee fagoodhaan irraa itti himteere? Itti himne abbo nama hedduutti barreessa nama akkasitti hin barreessu haga bira gahuutti qaamaan itti himaani. Kaayiroo dhufee moo? Kaayiroo dhufee achumatti dhaqee tumaan si barbaada abboo jiraan. Maal barbaadoo sin jette? Yoo sin maal barbaada? Kana bara marakkoon ka'e si barbaadaa kanaan hin kennitu ta'u Oromoo sin jedhe bara. Si fuudhuudhaan akka jettiimi Oromummaa. Jaartii qabdaa sin jetti kaa?
Jaartii ma rakkoon qabu abboonni kennaa gammoojjii keessatti kudhan fuutee horataarti. Eeshi. Sun rakkoon qabu sun aadaa kenna. Kiisii hattasha. Kidnee barkeessa. Boorsa keessa jirare. Dhugaasitti ma doktor. Ati maal lammeeffanne? Anum nan qabu. Dhugaa? Wallah. Silaa humna qabaattee lammeeffatta? Osoo humna qabaadhee horachuu danda'e lammeeffadha. Rakkoon qaba. Waa jaartii sodaadha. Amma monogillee amma waan argatitti haasawasuu jirti sagalee isin dhageenye. Kutaa kamirraa lammeeffata sila? Wallah silaa qalbiin harargee marti keessaa nafeeti beeri teera harargee taartii tuni naafti maal beekan akkanumatti cinqamee taa'ara. Qiyaamaa hinaafaan jaraa tokkollee harree balla akka waan ijaan qabne hinaafti balla. Ini naafti. Oomishuu irra namaa taruu kanan beeku. Kutaa lamaattu ni naafti. Wannumarraa lammeeffadhu ati jimma marraa lammeeffadhu. Warruma soddaarra. Akkasittillee horiyaan na aralta ka gowwaan bakka quufeen galuu tokko hin dhageenye mammaayiti akka. Maarree nutu si ilaala rakkoon hin jiru nutu si ilaala. Kaayyoon kiyya guddaan immoo faranjii dullatti yoo taatu fuudhee shamarran Oromoo kana iyyisiisu. Naata taakka hojii mana. Ma faranjiin bar rakasa bar faranjiin doktor. Wallahi faranjiin meeqatu fajjeese jaarsa dhaba biyya kanatti anuu kiyya mataa kiyyaan beekaanu. Wallahi osoo anas hin lammeeffata ofin ajjeesinaa jedhuun muslimu mataa malee nama meeqa fajjeese. Wallahi jaarsi hin jiru biyya kana. Kaafattee moo? Biyya kana jaarsi hin jiru nama waggaa 35 ka marfeen garaa keessatti daa'ima ulfeessu takka agarteeti. Nagar. Nama meeqa beeka nama tokko lama beeku ka jaarsa dhabanii jaarsa soqee dhabee jechuudha. Lamuu ammoo deebi'ee mana doktoraa dhaqee isparmaa gurii isparmaa wannotu jira mana baankii isparmaa tura beeyta. Achi dhaqanii birrii meeqaan doolaara meeqaan bitanii garaa keessatti gizee fakkeenyaaf kuni gahee barabbiitiin katti ulfaan. Jaartiin teemaa sin kireeffannere egaa kan dhiirri qaalii taate. Isin naafti kan barbaaddu wallahi. Ini naafti. Ana amma isi hiriyaa isiituu nama meeqa jira ka jaarsa. Awustiraaliyaa kanatti jaartiin hin kireeffatti yaa jaarsa. Ana amma nama meeqa jira ka isi hiriyaan isiituu nama yoo diqqaate ijoollee dubartii 5 ka nama mataa kee keessa yaadaru. Dubartii 5 ka jaarsa dhabee jiru. Yeroo garii haala warqiitiin abboo tanaa lammeeffadhu bannaa naadhii isin lammeeffadhaa. Isinillee qarqara kun rakkoo keessatti. Amma mastaqaqa ka dhumaan akkiniti amma achi waan akkasii dubbatteennaan shaantaan ala siibaa. Shaantaan maali? Shaantaa meeshaatti naa guurtee gad darbiti. Eessa bultana waliin si ariitate eessa ra'e? Gaafa tokko makiinaa keessa buleen beektu gaafa wayii maayii kana. Si ariitee moo? Jaartii lammaffaa wayii galcha jedhee xiqqoo akka biyya keenyaa sanitti deeme. Wallahi kun dubbima dhugaati shaantaa gad darbitee ala bulee wanno makiinaa keessa. Injiru yarri wannoon injiru karatteellee deebiin injiru. Akkamirra biti baatee deebisare? In beeka kaana haadha warraati waggaa meeqa nama waggaa meeqa waliin jiru kanaafuu ima deebi'a soggadheetuma deebi'a abboo nu dhiisa amma bakka waan sanirra tarreedhaan. Ijoollee meeqa qabdam? 3 qabaam. Maashaallah tabaarakallah. Dhiira meeqa dubartii meeqa? Dubartii 2 fi dhiira 1. Ittiin dabaltu re'ee amma ulfeessituutti? Jarri akkanuma hin ulfaan ka wannu barbaadanii bakka jireenya ofii kana jijjiiruu barbaadanii wal. Garam. Jireenya ofii kana bakka ijoollee ofii seeraan guddisuu barbaadan waan mara godhuu ofii hin dandeenyu siin jedhani. Maal ateera jirta abbaa? Jarri sanitti hin amantu ka. Abbaaleen irra jiraatu wannu dhamanan jarri hojii keetti amanan yooti hojii keetiin hin agarsiisin yookaan hin jiru. Awwaala waan akkanaa fakkeenyaaf waan akkanaa qabaa yoo itti mul'isin jechuudha. Ka haasaa osoo hin taane qaama ofiitti yoon argin. Baaleen geessitee tiriin gaara baa diishoo san guutuu kiyya maanya irree maal beekti? Shonkoora qabnaa beektaa nu bar arsii fi wannoo jidduu gobeessa beektaa gobeessan beektaami? Gobeessa kana bakka eessummaan tiyyatu jira eessummaan gara haadha tiyyaa jechuudha. Nu achi jidduu sanii dhalanneen beektaami bishaan weebsan. Biyya sobaa jedhamtu takkaa geetteeti. Sobaa? Yookaan odaa cafoo. Odaa cafoo dhagaye.
bakka achi jechuudha isinumaan gamana ati amma yaadatu beektaate diqqaa biyyaa baate Eeshi. bakka Daawwataa caafoo dhagaa hin beeka. achirra gabbuusee shonkoora kanneen itti mul'isee shonkoora naannoo kennaa kana mara irreen akka eeggata akkasii kun martuu qabbaa kiyyaate jedheen anatu bitee jedheen. Eeshi. Daati qabeenyi guddaa qabdanaan jettee amma jaalalli kaka duraanii san caala dabalameeyyu. Shonkoora Shankoorma warra keessanitti agarsiistee moo? ka warra kennaa bichaa shonkoorri kun martuu keessanillee keessa jiraatu oolu kun martuu abbaa kiyyaati jedheen gama kanarraa ka'ee haga akkasii muuziin kun martuu ashaakiltiin Awurooppaa nu yaannu martuu abbaa kiyyaati jedheen. Eeshi. Amma jaalalli hin dabalameeyyu sin jedha. Yoosumas as dhuftee daa'ima lammaffaa naa ulfooyte. Oromoon baddu Oromoo takka waliin barsiisin si himani. Oromoo dhageeffattu isin namni Oromoo dhageeffattu Oromoo anatti amanti isin Oromoo Haafinni akka Oromoon jiru baadu nyaan hara jaarsaaf jaartii waliin kaasu. tokko duraan ammaa miti namnummaa nan beeku tokko dhufee feesbuuka isiitiin itti barreessee afaan ingiliffaatiin maan naan jedha kun naan jette ina agartii beekta akkana quba akkanatti ol galchee itti erge footoo kiyyaani footoo akkanatti isatti Ati woo. faranjii waan tokko sin oisitu waan kafee atamoo dhaytee beekamtii dhiisi osoo doktor Abiyyi Ahmad dhiisi osoo kafeeti taate dhaytee haadha warraa yoo waan akka awwala si gaafatti maal naan jedha haadha qaalichi kun sin jetti sirraa amanuu barbaadda. Eeshi. Waan fedhe isin hin amantu waan fedhe bakka anatti amanti malee waan namni jedhutti hin amantu. Rabbi umrii waliin sinaa dheere. Amiin jetteen biyya kennaa sun hin jiru. Miskiina faranjiin bara. Wallahi jetteen biyya kennaa ani kanaaf akkana haasa ani alhamdulillahi wallahi jireenya fataa jedhe jiraadhaadha jireenya fataa jedhe namni natti kaaqu hin jiru yoo barbaade alabaa yoo barbaade gara biroo bulee deebi'a namni na gaafatu hin jiru bakka. Gibbi mooraatitti siin galattee sira. Lakka boonu mana qabna mana mataa kenna. Warri illee mana qaba waan iddoo sila mana warraa san gurgurre Itoophiyaan Abiyyiin Ahmaduu ittiin jiraata. Abbaan isii eessa jira? Abbaan isii asii ka biyya kana. Wal beeytaniire? Maal waliin bahin abbaan isii soddaa kiyyaami. Maal beekan faranjiin baay'een abbaan qabdu jedhe. Faranjiin haadha malee abbaan qabdu jedhe. Abbaan isii ijoollee durbaa bichaa qaba dhiiran qabu an akka ilma ofiitiin na jaalata akka ilma ofiititti. Eeshi. Erifti boota faran nuun deeman kana baraa baru ani fiin kafala dhuka deemnu kana mara. Ispoonsara isinii ta'a? Wanni jarri wanni dhamananii addunyaa kanarra jireenya fataa jedhe jiraattee yoo duutu akka waan wanni itti dhamananii miree wayita du'an. Abbaa hin beektaa miree wayita du'an duuti wannoon hin jiru jechuudha namni hin ka'u hin beektaa miree bakka duuti. Maaliif beekaa? Waan faranjii kun waan qabdu mara addunyaa kanarra ofirraa fixattee qabeenya illee yoo qabaatte akkas barbaadan yoo duuti rakkoon qabu jedhanii beekta. Bakka fataa jedhu amma eessa jiran beektaa herifti yoo xiqqaate lafa asirraa Indoneeshiyaa jiran Indoneeshiyaa fagoo bara asirra. Gariin hundee isaanii Indoneeshiyaadha. Lakki as biyya kana ala heriftii deeman achi siin jedhaara. Heriftii achi deemanii. Soddoonni gaheemo. Soddaatee fi ijoollee durbaa isin lama qabdi lamaan waliin deeman. Hiriyyaa. Indoneeshiyaa biyya beera qofa biyya dhiirri hin jirre maa deeme jaarsi waa barbaade. Jaartii tofiitti horataan jiruun. Soddaan keessi caala akkam. Soddaan kee maali na caala? Indoneeshiyaa san bar taaptaabiif deemani. Allah kuni jarriin beekaa jette san sirriidha namni qabeenya qabu biyya kanatti hin deemaa garuu inni waan akkanaan beeku. Jaartii maala gara biyya beera. Soddaatiin tiyya wallahi ibidda yoo inni waan suuraa irratti wageetteette achumatti xalaayitee deebiti qullaa isa malee asitti deebiti. Wallahi isa malee asitti deebiti. Ijoollee durbaa meeqaa hafe amma manatti? Ijoollee durbaa ni naaf jaalallee qabdi sadii lamaanu. Oo jaalallee qabdi. Bile ayyaana waan munaamini kana wal geettaniire warra soddaatitti. Kana wayita maraa wal geenna yeroo amma isin diqqoodha diqqishuudha haati warraati jara keessa tuuwwan martuu isirra gugurdoodha lamaanu jechuudha. Eshi. Wayita maraan deemna boota maraa irra du'anii bara ijoollee fi biyya kanatti jarri warri jaalatu irra du'a. Mana isaanii bulsanii? Mana isaanii wannoo qabna kilaasii bootaa bullu mana. Tuni abbaa warra ijoolleen qabdu tuuwwan beektaa ijoolleen. Warra soddaatitti wal tuquun jiraare. Warra soddaatitti maa achuma horreeyyuu mire.
Akkam salphatu Oromoo sodaachuu qaba yaadni. ati deemtee gara maa dhufta. Ati omaan si gaafadhu qofa deebise olii gadi hin haasa'e bakka polotikaa haasa'uu kaani kan keessa fiigini. Wallahi durii jeera doktor deemtee garas mana deefta. Wallahi ati badaadha wallahi. Yoo jechuun warra sodaatiitiin salphattu ati biyya hin beekne nama hin beekne keessatti. Ani moo Wayita sa iyyateetiin na hiisifti na tuman iyyatee sodaattee hin beektu osoo gootu. Allah hin jaalatanii warri jaartii teenna seeraan nu godhaa jiraani. Wallahi. Injumatti teenna wallahi faranjiin akkasii itti si qaxarti waan godha. Waggaa meeqarraa bira waggaa kudha shan irraa haadha warraatii turtee bara wayitoo isaa irraa ni kaa'edheen. Yoo sagaleen jira sagaleen jira hin dhagameen beeri faranjii godha afaan qalu tunyani oh my god yetti. Dhugaadha moo ta'u? Beeri faranjii kun gisee godhamtu afaan qalu tun iyyitinyaa dhugaadha moo ta'u? Ani hin beeku nabbo. Akkam hin beekne ilmoo sadi dhaalchitee mi maal beeku namichi fayyaa qabu? Ta Oromoon iyyitu. Gurra cuqqaalattee dhaalchite? Ta Oromoon iyyitu dhugaa. Ta Oromoo wal keessa ta jalatti akka badaa irraa ciran namoota dhiisi ta Oromoo dhiisi ta faranjii tana baruu feena. Ta faranjii uu jetti gurra lamaan qabatte. Oh my god jetti. Himigaa. Abboon saalfachiifte mannaati doktor. Kun saala maal qaba barumsa walii galaati? Hin iyyiti dubartiin faranjiin iyyiti abboon. Maal jetti? Gurra lamaan qabattee uu jetti jaarsa bareedaa kiyyatti sirrii jirtatti. I love you jetti. I love you jetti oh my god jetti. Yoo san yoo wala sodaa taateetti tola kaarafa ba'a. Abbaa Faatimaa maali beenerees nu wajjin sanullee lolara jirra warra yuqubaan qabnu. Jechuun akkuma jalqabaniin iyyiti moo yeroo meeshaan motora iyyiti miira keessa gidee galta. Bakka hoyita maraa iyyiti jirre. Akkanaan iyyitullee guutte osuma kijiba jechuudha. Muudii qabatti. Eeshi. Osoo ati harkaan itti tuqin ta'ettullee guutte. Ta muudii qabattuuf ta dhugaan ta'eef akkamitti addaan beekan? Maan beeytamaa? Akkam fakkeenya. Ammoo dhaggeeffataa jirti ijoolleen baay'een faranjii fuudhuuf eettira biyya nuti hin wadaa sare. Maan beeyti hin soofatti dubartiin hin beeyta hin beeyti. Okay. Abboo mani haadha baay'ee na waraabbatte wallahi waan waggaa lama na waraabdeera. Namni tokko achi waraabina jaarsa faranjii mee takkittiin ta'e waraaba itti mee haasan. Wallahi waan waggaa lama na waraabdeera. Astagfirullah. Warri waraabdan poostiin goina riippoortiin irratti goisan hin sodaatan yemmuu haasa'e. Nee ani maal godha ani maa. Oromoon tiktookii waan an jedhan hindi duulee mati haasa'e. Nee. Waan an jedhan hindi dha wallaa akka isaan poostiin goona itti maal sodaatin. Ani moo maa kana miidiyaa Oromoo si ageetti doktor ummata badaara ummanni kun. Akkamiin nan dhageenye boo doktor isaaniiti bar. Doktor isaaniiti ummanni ummata badaara kunni. Wallaahi na dhagaani haasa'e. Wallahi ummata si dhageenye doktor. Yoo na dhagayanoo. Si dhagaani jedhi garuu ammoo waan akkanaa irratti Oromoo faallaasan hojjetti iyyuu amma yoon akka telefoona qaratee taa'u waa meeqa jira kan waraabaan jillee waraabaa jira amma. Si kaasituu yoo akka reef nama baadiyyaa irraa dhufe minniq yaa qas jettee haasofte kun barumsa walii galaati faranjiin akka surree baafatte akkatti paantii baafatte uffata akkanatti biliciifte akkatti ol jetti gad jetti akkana itti osoo jettee kotor jettee himte waraaban akkana waadaa akka dubartii haasoftaa isaan si waraaban. Ani fakkeenyaaf ambar maali beekta doktor ani viidiyoo sekondii 30 akkana 40 kanarra waraabee nama kolfisiisuu beeka malee laayifii seenuu baran laayifii yeroo walaatiif nama. Amma gaafiif deebii godhaa jirra intarviisi godhaa raatu maan si gaafadhu deebisuudha. Amma rakkoo. Anatu aayidiyaa fidee si gaafata achumara ijjattee deebifta. Gaara keessan deemin qaxxisaa waan an si gaafadhe deebisi. Warri koomentii maal jettan ayyala. Ega warri koomentii doktorri sirrii isin jedhe jedhani bar. Kuno marti isaatu dhiisi stop dhiisi ni mini. Hin soba kunni warri stop jedhu warra jaarsi jedhaa faranjiiti. Samiira bichatu himi naan jedha Samiira. Warri dhiisin jedhu warra jaarsa faranjii manaa qabu warra jaarsi faranjii manaa qabu dhiisi nunutti warra faranjii qammasin. Bakka maal dhaga'uu barbaadda? Akkaataan dhaga'uu barbaadu tokkoffaa beerri faranjii baatii keessatti yeroo meeqa namaa kenniti taakka deebisa.
Deebis. Wallahi deemtee guyyaa mara jechuudha. Anas wajjin laayifis deemtee achuma dhufta. Eega. Bannaatti dalagaa qaba mucaa wayii gargaarsa sa'aatiin nagee Ammachi maal godha beekta? Ammachi maal godha beekta doktor? Haadha warqiitti himee doktorri keenya doktor Asliin beekuu barbaada. Waraqaa irratti barreessee akkanatti maarra yoo hojjennee jenne raayitii kennaaf. Boroo gaaf achirraa jechuudha walitti hassaabee si hima. Ati ilmoo jitee amma baatii keessatti akka jaarteetti dabalamte hin beektu? Jaartii birootti moo? Teessi. Jaartii xiyyatti moo? Maal godhaa laakkaan waan akkana. Faranjiin hin beela lakkoofsan malee kitee hundan kennitu hin jenne mootummaan reef dubbii wal argate. Anaati warraati yoo itti barbaade dhaqee dhula. Akkuma daa'ima ulaniititti beekta itti barbaadde. Hin sobiit. Nee ittiin tolu kaameratti hin beektaa miiree maa doktor. Maaliif hin tolle? Ma ijoollee qabna akka isiniitii miti isin daa'ima takka qofa qabdanii nu daa'iman sadi mulutu mana keessaa iyya maalii yoo jira ijoollee adda guddifti ani abbaan warraa isii wayita mala dalagaa miskiina rabbii bannaate yeroo takka irra taraafe akkanuma laale. No, eshi. San akkuma ta Oromoo jette ayya rakkoo miti. Duba ta faranjiitu niini beerri faranjiitu. Yeroo ati akka caraa ta'ee fedhii qabaatte isin fedhiin qabaate yoo gaafatte kennitii fedha ofiitina. Kennite. Sini mattu? Maas eenyu sii mattire? Mootummatti ka poolisiitti fiddu giddi na gude deette. Nee waan akkanaan jiru ka eega fuutte hin danda'amu wannoon. Guuttee ta'ii mattu fakkeenyaaf qabeenya irratti hundaa'ee yoo qabeenya isaa fa'a bakka barbaadu taate yoo itti aartu taate ta'ii mattu guutte amma wannoo afaan ingiliffaatti wannoo meeqatti taraara fiilmii meeqatti taraa jira. Namchi Diidii jedhamu tokko faayuu dhageettanii jettan. Waa'eetu jira si galee inni himatte guutte. Akkanumaan fakkeenyaaf taphattoota gargaaraa irratti osoo innummaan haasa'eef na gudeedettee himatte guutte akkanumaan jechuudha. Sunniin warra jireenya hin barbaanne sunniin warra wannoo bichaa barbaadu si galee. Nu ammoo warri fuudhe kun jireenya kaa kun si galee kun wayita taptaap goonullee yoo gaafannee jenne maal goonaaf hoonaa yure furraatti dhiisu wayya. Si galee. Kilaasii bultama wajjin bultan. Doktor siifiyaatu seenaa kilaasii garagaraa bultani. Oromoo kan nuti Oromoo ati faranjii waan fuuteef si gaafanne bara. Ma akkamitti haadha warraa ta'e kilaasii garagaraa bultani. Haadha warraa tiyya kilaasii ma takka waliin bulla haga silaa. Nu ganaa jiru. Inni aarti yoo kilaasii biraa bulte. Yoo wal lollu kilaasii biroo yoo bulteettu yoo wal lollee jennu. Akkuma Oromoo sanitti funnuuqiin takka yeroo takka nu korti kilaasii biroo itti deemee jedhu hin lolti kaasii akka an aariin beekti. Soorii siin jettee si kadhattee siin araaramta moo situ yoo soorii jedhee itti hormaatee araarfata wallolta. Warraati jedhamu. Abboo isin araarfata. Wallahi. Rabbi si araarfisa bakka yeroo gaarii qabadhu. Yeroo gaarii naa jira doktor bakkaatillee. Baay'ee nu bashannansiifte. Gammaddee? Ani moo? Kasii wajjin haaseef moo? Kama waa'ee mul'ii gadi haasofne kana. Abboo ani hin qaanfadha bannaate nama hedduu ayyalaa akkanatti namni an beeku fa'a abboo maa akka waan akkana haasofte akkana godhatan yoo komentii dubbisee jiru miira keessa seenaa beekta. Jazbaa waan jedhee nama beekuuf jalaa biloo kilee nama beeku ta'u qeenna beekee namoota. Biloo kani? Ati biloo kee fitte yeroo walaasan anamma yeroo walaatiif miidiyaa irra kuraa. Ana natti hin dubbatarree na sodaatan. Bakka marri mala bareeda biloo keef jalaa godhee fita ammaach. Marri bakka doktor sittaa tolu anillee irraa bahuu fi gurdeemuu fi. Mucaan gara laafoo